Akkam jirtu hordoftoota Qubee TV oduu qubee sa'a kana wajjin an tokkummaa Waaqumaati. Reeffi artist Zarihuun Wadaajoo har'a ganama eebila 25 buufata xiyyaaraa idil addunyaa booletti simatame. Reeffi artistii hangafaa fi qabsaa Oromoo Zarihuun Wadaajoo biyya Hindii irraa dhufuun buufata xiyyaaraa idil addunyaa booletti har'a ganama simatame. Simannaa kanarratti pirezidaantii bulchiinsa mootummaa naannoo Oromiyaa Obbo Shimallis dabalatee qondaaltonni olaanoon mootummaa federaalaa fi naannolee waayillan hojii isaa hojjettoonni isaa fi keessummoonni biroon argamaniiru. Reeffi isaas gara mana jireenyaa isaa kutaa magaalaa Buraayyuutti geeffamee sirni awwaalcha isaa bor magaalaa Finfinneetti mana amantaa Kiristaanaa Kaatedraalii Qulqulluu Sillaaseetti kan raawwatu ta'uu koreen dhimmichaaf hundaa'e kaleessa ibsee ture. Naannoo Amaaraatti abbootiin murtii hojii gadhiisaa jiraachuutu himame. Qulqullina hojiirra ooluu seeraa eeguuf qondaaltonni abbootii seeraa dirqama ogummaa isaanii yeroo gaggeessanitti miidhamuu irraa akka eegaman gochuuf mirgi bilisummaa abbaa seerummaa akka hundeeffamuuf waldaan abbootii seeraa bulchiinsa naannoo Amaaraa gaafate. Waldhabbichi qaamolee hojii raawwachiiftuu bulchiinsa naannoleen naannichatti miidhaan abbootii murtii irratti raawwataa akka jiru hime. Dura ta'aan waldaa abbootii seeraa naannichaa Abbaa Utaaddasaa raadiyoo sagalee Ameerikaatti akka himaniin abbootiin murtii 300 ol ta'an godinaalee adda addaa keessatti miidhaan qondaaltota naannootiin waan isaan mudateef aangoo gadhiisanii jiru jedhan. Abbootiin murtii naannichaa sababa miidhaa qondaaltota naannootiin hojii gadhiisan kun yeroo rakkoo isaanii gaafataman seenaa adda addaa akka himantu dubbatame. Oduu biyya alaarraa arganneen ammoo humni waraanaa Sudaan labsii waraana dhaabuu sa'aatii 72 yeroo sadaffaaf taasise. Ministeerri Haajaa Alaa Ameerikaa Antoonii Bilinkeen humni waraanaa Sudaan waraana dhaabuu sa'aatii 72 irra gahuu beeksise. Waliigalteen dhukaasa dhaabuu waraanni Sudaanii fi humni tika tarkaanfii saffisaa gama faallaatiin lolaa jiru gidduutti wiixata halkan walakkaa akka eegale ibsame. Sudaan keessatti waldhabdeen erga ka'ee booda waliigaltee dhukaasa dhaabuu kan ammaa dabalatee yoo xiqqaate yeroo 3 irraa akka ga'ame kan beekamu waliigalteewwan dhukaasa dhaabuu turan diigamuun lolli itti fufaa turuun isaanii yaadatama. Bilinkeen akka ibsetti waliigaltee dhukaasa dhaabuu amma jiru kun kan irra ga'ame waraanni idilee fi Rapid Support Force gidduutti sa'aatii 48f marii taasifameen booda ture. Bilinkeen akka ibsetti waliigalteen dhukaasa dhaabuu amma jiru kun kan irra ga'ame waraanni idilee fi Rapid Support Force gidduutti sa'aatii 48f mariin taasifameen booda jedhe. Qaamoleen wal waraanaa jiran lamaan waliigaltee dhukaasa dhaabuu hojiirra oolchuuf adda addaan beeksisaniiru. Barreessaan olaanaa dhaabbata mootummoota gamtoomanii Antooniyoo Guuteres walitti bu'insi Sudaan keessatti uumame waraana suukanneessaa biyyattii qofa osoo hin taane guutummaa naannichaa tasgabbii dhabsiisuu akka danda'u akeekkachiisan. Arab Emirates Saudiin lammiilee ishee Sudaan keessaa baasuu isheef galateeffatte. Arab Emirates lammiileen ishee Sudaan keessa jiran kanneen sababa walitti bu'insaan miidhaman Sudaan keessaa akka bahaniif Saudiin gargaaruu isheef galateeffatte. Walitti bu'insi Sudaan keessatti raayyaa ittisa biyyaa Sudaanii fi raayyaa waraanaa Jeneraal Hamdeetiin durfamu gidduutti uumameen lammiileen biyya alaa biyyattii keessa jiran rakkoo hamaa keessa galcheera. Hanga ammaatti biyyoonni tokko tokko dippiloomaatota isaanii fi lammiilee isaanii Sudaan keessa jiran baasuu kan danda'an yoo ta'u biyyoonni hedduun isaanii baasuuf tattaaffii cimaarra akka jirantu hubatame. Waraanni torban tokko dura jalqabe kun ammallee itti fufee kan jiru yoo ta'u qaamonni wal waraanaa jiran kun waraana kana dhaabuuf akka walii galanis gabaafamaa jira. Faransaay lammiilee ishee Sudaan keessaa baasuuf jirti. Loltoonni waraana Faransaay meeshaalee isaanii Jibuutii keessatti qopheessanii xiyyaara C-130 gara Sudaan imaluun yeroo ammaa akkuma lammiilee biroo qophaa'aa jiraachuutu ibsame. Lammiilee ishee kana baasaa kan jirtu karaa Jibuutii yoo ta'u akka maddi buufata xiyyaara Jibuutii jedhutti kaleessa hanga waaree boodaatti namni 600 Jibuutii keessaa kan ba'an yommuu ta'u qondaalli Faransaay tokko balaliin haaraan biraan akka jiru himan. Namoonni baqatan xiyyaarota kana yaabbachuuf sarara duraa lola naannoo magaalaa guddoo Kaartuum qaxxaamuruu kan qaban yoo ta'u imbaasiin Faransaay humnoota deeggarsa saffisaa waraana waliin wal'aansoo qaban waliin dhukaasa dhaabuuf mari'achuuf gargaaraa ture. Gabaasa France Press. Oduu ispoortiitiin waldorgommiin Piriimeer Liigii Ingilaandii har'aa fi boru itti fufuun gaggeeffama.
Waldorgommiin Premier League England har'a galgala taphoota garaagaraa keessummeessuun itti fufa. Haaluma kanaan Wolverhampton fi Crystal Palace, Aston Villa fi Fulham, Leeds United fi Leicester City sa'a 4 irratti taphatu. Taphni kun boris itti fufuun kan gaggeeffamu yoo ta'u, kilaboota geephaaf dorgoman lamaan Manchester City fi Arsenaliin kan walitti fidudha. Kana malees haala gaarii irratti kan hin argamne Chelsean Brentford kan keessummeessu yoo ta'u, West Ham Liverpool waliin, Nottinghamis Brighton waliin ni taphatu. Kan daawwataa turtan oduu qubeetii qophiilee TV qubee afaan waliin turtii gaarii.